Kam jirtu ijoollee Oromoo biyya keessas biyya alaas kan teessanii qophii kana daawwattan kun Gadaa neetwoorkiidha. Abdii boriitiin kan yeroo hundumaa torbanitti guyyaa tokko sanbata duraa qophii bashannana sammuu jennee kan keessatti wal ilaallu sagantaa tapha lakkoofsa keenyaa har'aati. Egaa tapha lakkoofsa keenyaa keessatti yeroo darbe lakkoofsa irra guddaadha jennu lakkoofsa tooraan yeroo barreessinu kan bakki illee nu ga'uu dadhabu kwantiliiniyoon kan jennu sun kwatiliiniyoon kan jennu sun eessaa dhufe eessa dhaqe afaan oromootiin kotoma kan jennu kun maalinni kotomni kun maali kotoma kana eessaa fuuti akkasiniin jennee fi asirratti waan tokko akkasin ilaalta nan barbaada. Innis maalinni karaa dagalee kan irratti argitan keessaa zeeroodha hanga sagaliitti kan jiranii lakkoofsa jenneerra. Lakkoofsi zeeroodha hanga sagalii qofa akka isaan ta'anis waliin ilaalleerra. Maddi lakkoofsa Oromoo durii sun maal fakkaataa jettanii akkasiin nan gaafanne abdiin qaba. Sababiinsaa waliin ilaalleerra. Yeroo darbee waliin ilaallee maddi lakkoofsa Oromoo kana fakkaataa jennee turre jecha. Maddi lakkoofsa Oromoo kun egaa abdii boriitiin kan daangeffamteedha. Eenyuyyuu akka hin tuqne mallattoo keessan irra akka hin goone isinitti himadheera jechuudha. Kun egaa maali? Lakkoofsa Oromooti. Mallattoo lakkoofsa Oromoo haashtaag kan jedhu irratti kan mallatteeffame jechuudha. Oromoo haashtaagiin hiriira nagaa qofaaf miti. Oromoo haashtaagiin lakkoofsa Oromollee qabatee jira jechuudha. Haa ta'u egaa har'a tapha lakkoofsaa keenya keessatti maal waliin haa ta'u mee lakkoofsa wal jala fuudhuudhaan lakkoofsi zeeroodhaa hanga sagalii ergaa jennee mee lakkoofsa zeeroo taanee kan dhufu immoo tokko waan taateefi ani har'a taphii ani taphachuu barbaadu maalinni tokkoof zeeroo wal jala dabarsuudhaan akkanattan barreessuu fedha. Tokkoof zeeroo achiin booda immoo 8 fi 9 akkuma isaan jiranittan fudhadhaa jechaadha. Kun maaliif jettanii akkasiin nan gaafanne abdiin qaba. Sababiinsaa taphni an har'a irratti fuuleffadhe lakkoofsa 1 hanga 9 dijiitii 4 kan qaban kana maal qabu eessaa ba'anii eenyutu isaanii warra kamtu warra kam kan jedhu akka waliin ilaaluun barbaada jechuudha. Meegaa har'a kan qabadhee isin dhiyaadhe kana keessatti lakkoofsuma dijiitii 4 qofaadhaan taphanna. Lakkoofsa dijiitii 4 kana keessatti waan tokko waliin argu dandeenya abdiin qaba. Waarraa barattu waa wal gaafannees gaaffii keenyaaf deebii walii deebisuu dandeenya jechuudha. Mee tole haa eegallu. Egaa akkamitti eegalla isa jedhuu fi lakkoofsa kanaan eegala. Lakkoofsa na barbaachisan dijiitii 4 kanan jedhe kana gosuma tokkittii kanan barreeffadha. Lakkoofsa akkamii akkasiin jennee abdiin qaba. Lakkoofsa 1 hanga 9 barreeffachuu hawwa. Lakkoofsa 1 hanga 9 kana qubee ishee mee mallattoo bareedduu keessatti mallattoo yookaas halluu ijoolleen durbaa jaallataniin barreessa. Sagal lakkoofsa kana baay'ee walitti bubbuteera garuu naaf ilaala naaf eeggadha. Lakkoofsa kana yeroo barreessitanis immoo gargar butaa barreessaa. Mee mallattoo baay'isuu kana lakkoofsa qiinqanii taateen barreessa. Waa 4 yeroo darbe dubbadhe keessatti hida'uu hir'isuu wal faana warra deeman kanan jedhee hiruuf baay'isuu isaan kana hiruuf baay'isuudhaan har'a waa laaluu fedha. Isaan keessaa mi har'a duraaf kanan ittiin shaakalu lakkoofsa har'aa kanan walitti baay'isuu barbaadu lakkoofsa 1 hanga 9 jiran kana walitti baay'isuun fedha mallattoo garaagaraatiin jechuudha. Mee har'a baay'isuu qofaadhaan hin hojjedhu. Mee baay'isuu mallattoo baay'isuu yookaan garanatti yookaan garanattan kenna akka ofii kootiitti gara birgaa yookaan gara bitaarraan gochuu fedha. Isinis kana hojjechaa na duukaa deema. Xaadhaa miti jechuudha. Mallattoon kun baay'isuudha. Dhiifama guddaa ijoollee Oromoo warri xaadhaa jettan kun mallattoo baay'isuu kana as kaa'eera. Lakkoofsan isiniin jedhe jalqabaa sana yaadadhaa. Lakkoofsa kam akkasiniin jennu 10 jechuun 0 fi 1 wal bira dabarsee 10 jedhee 8 fi 9 akkuma jirutti fudhadhee lakkoofsa calqabaatii dhumarra ka jiran lamaan arfan walitti fide jechuudha. Kana egaa asittan barreeffadha. 10
saddeet sagal. Lakkoofsa kana jaalladheera naa ta'a jechuudha. Sila lakkoofsa 2 fi 3 7 fi 8 fudhachuuf ture. Amma sadhiiseen gara kanatti deebi'ee lakkoofsi kun naa ta'eera jechuudha. Mee mallattoo isaan jijjiira. Mallattoo isaan hamma tokko jijjiira. 10 8 9 10 8 9 10 8 9 8 wal bira na dura daddarbe harkuma goota akkas yeroo baay'ee isin waraqaa irratti waan barreessitaniif isin rakkisu. Waraqaa irratti waan barreessitaniif isin rakkisu ijoollee. Ani immoo xiqqoo jaarsomeera waan ta'eef iji baay'inaan argitu. Kana egaa maa inni kun akkamitti dhufe eessaa fidaa jirta akkasiin jettan nan beeka. Lakkoofsa kana waan irratti haasofnu waan irratti hojjennu sababii qabnuuf jechuudha. Maal inni kun hin baay'isna jechuudha. Tokko hanga 9tti lakkoofsuma tokkoof duwwaa 8 fi 9 kana yeroo walitti fidnu 1189 baay'isuu tokko kan jedhu maalluu fida isa jedhudha. Kanaaf akka yeroo baay'istanii lakkoofsi achiin booda dhufan kun maal fakkaatudha? Lakkoofsi kun maal fakkaata? Amma egaa mallattoo walqixaan bakka kana kaa'aa. Isinis mallattoo walqixaa keessanii bakka kana kaa'aatii walitti hidhuu eegala. Sana booda lakkoofsi isin argitan maal fakkaata? Laala. Lakkoofsi nuti argannu maal fakkaata isa jedhudha jechaadha. Ani egaa lakkoofsi ana argadhu akkuma jalqaba irratti hojjechaa ture shaakalaas ture lakkoofsa baay'ee na ajaa'ibeedha jechaadha. Isin immoo hojjedha. Lakkoofsi kun baay'ee na ajaa'ibe akkuma na ajaa'ibe immoo isin ajaa'ibuu mala jechaadha. Lakkoofsa tokko hanga 9 keessa warri jiran lakkoofsota akkamiiti? Maal fiduu danda'u? Akkam ta'uu danda'a? Dijiitii 4 irra ni darbu? Isa kana jechaadha. Dijiitii 4 irra hin darban. Dijiitiidhuma 4 keessa taphatu jechaadha. Sababiin isaa maali? Lakkoofsa jalqabaarraa 2 kunne dudduubarraa 2 kunne. Dijiitiin lakkoofsa itti fayyadamaa jirru lakkoofsa 3 jechuudha. Maalinni tokko 8 fi 9 jechuudha. Zeeroon ammallee lakkoofsa kan gargaaru hiruudha jechuudha. Sababiin isaa lakkoofsa 89 fi 1 gidduu zeeroo yeroo gashinu 1,000 jenna jechuudha. Kanaaf taphasaa kana lakkoofsa kana asii gadi naqee asii ol naqee achii gadi naqee wal jal naannessa achumarra naanna'e jechuudha. Maal naannoo lakkoofsa inni kan amma tapha kana keessatti isa duraatiin piraamidii yeroo jennu isa kanaan immoo marsaa lakkoofsaa jennee waamna jechuudha. Marsaa lakkoofsa Oromoo jenna jechuudha. Mallattoowwan kanaan otoo hin fayyadamne silaa baay'ee gaarii ture. Mallattoon ani lakkoofsaaf itti fayyadamu kun mallattoo akkasii akka ta'e duraan isinitti himeera. Kun qubee yookaas immoo waan biraa fakkaachuu mala garuu lakkoofsa nuti itti fayyadamnudha jechaadha. 1 2 3 kanaan tokko yoo jenne 1 2 3 itti fufaa hanga 9tti jechaadha. Lakkoofsa 9 mallattoo kanaa yommuu ta'u 9 isa kana jechaadha. Arguu dandeessu beekuu dandeessu jechaadha. Kana gaa lakkoofsi nuti irratti yeroo hundumaa mataa wal lakkoofsinu jechaadha. Lakkoofsi waan guddaa nutti fakkaate yookaas herregi kan mataa isin kuusu ijoolleen Oromoo herregi tapha ta'uusaa asirratti hubachuu dandeessu jechaadha. Maaliif yeroo keenya fudhannee yoo ittiin hojjenne yoo waliin taphanne herrega sirriidhumatti to'annoo keenya jala ooshna jechaadha. Egaa mee walitti dha 1089 ka jedhu kana 1189 baay'isu tokko gaafa jennu meeqa argattanii
meeqa argattanii mee asitti waliin baay'isa egaa isuma mataasaa naa dhufa 10 8 9 lakkoofsi kamiyyuu tokkoon yoo baay'ate matuma lakkoofsichaati kanaaf lakkoofsa itti aanuun baay'isa lamaan baay'isa jechuudha. Lamaan baay'isuu jechuun isuma sana walitti da'uu jechuudha, waan biraan qabu. Yeroo sana waliin baay'isnu 10 meeqa 20 8 fi 9 yeroo 89 yeroo lama walitti ida'an immoo inni kun ammallee waan biraa ta'a. Tokkotu hafee godhata. Hafee sana fuunee 20 jenne sana biratti yeroo daballu achitti waan biraa uumna jechuudha. Lakkoofsa sana irratti ammas yeroo uumnu immoo waan adda ta'e nutti argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mee isa kana gaafa baay'isuu 21 inni itti aanu 8 yeroo ta'u 18 ta'a 18 9 fi 18 yommuu ta'u 8 barreesseen tokko qaba. Tokko yeroo ol deebisu 8 yeroo deebi'ee sana dabalu 8 fi sana yeroo ittiin baay'isu 12 tokko 17 ta'a jechaadha. 78 kana dhufa 2100 fi 78 dhufa. Asumarraa waan tokko xiinxalaa deemuu qabdu jechaadha. Lakkoofsi kun gar tokko gara gadiitti gar tokko gara oliitti jechaadha. Yeroo teenye ilaalu gar tokko gadi deebi'aa deema, gar tokko immoo ol ba'aa deema jechaadha. Isa itti aanu 3 gaafa baay'isu anammallee lakkoofsa 3 akkuma isheen jirtutti anas dabarsee kaa'uu fedha. 4 maaf anas dabarsa. Mee isa kana asuma gadan barreessa akkuma isaan jiranitti garanatti dabarsa. 5 6 maaltu na rakkisee isaanoo lakkoofsas jirani 7 8 9 matuma isaan barreessa. Mee baay'isaa ilaala, tarii ta'uu mala, tarii ta'uu dhiisuu mala. Mee lakkoofsa gubbaadhaa gad jalqabe kun 0 tokko jedhee jalqabe waan ta'eef ammallee 1 2 jedhanii ittuma fufaanaanis wal bira gad darbeera waan ta'eef 1 2 3 4 5 6 7 8 maal la dhibire isa too kaa'e isa gararraadhaa gad jalqabe sanoo meeqarraa 8 7 jee miti mee ani immoo isa 6 5 rakkisa gaa kun 3 4 6 5 4 kam ta'in waansa mee as yool ilaala isa kana 3 4 maal waliin na dha'uu barbaade beektuma isin kun 4 3 2 1 duwwaa garuu dhufeetti galee hubadha hindhuma dhufee jechaadha. Asii ol 0dha hanga 8 ta'e jechaadha lakkoofsi kun. Achii gad ammallee kan garasii jalqabe wal bira darbe ni ammas akkuma silaa. Egaa yeroo inni akkas ta'u tokkoon hin eegalaasii 1 2 3 4 5 6 7 walitti galee moo walitti hin galle? Lakkoofsi kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jedhee as yeroo dhufee lakkaa'u 0 1 2 3 jedhee itti fufee jechaadha. Sababiin isaa 0 garasii sana fideera waan ta'eef. Maal argitan amma asitti wanti isin ilaaluu qabdan lakkoofsi kun duwwaa tokkoo fi 9 wal jala galagalanii jechuudha. Ilaala. Inni kuni tokko tas dhufee inni kun immoo as galagalee mataa isaa naanneffatee jechaadha. Walitti galagalee jechaadha. Umarratti lakkoofsi kun
walitti galagalanii jechaadha. Dhumarratti walitti galagalan jechuudha lakkoofsi kun. Warri lakkoofsa hojjetan sababii malee miti kan isaan baay'isuu uuman, sababii malee miti kan isaan hidhuu uuman, sababii malee miti kan isaan baay'isuu hiruu waan akkanaa kana kan isaan uumaniif lakkoofsa kana wal jala fuudhanii ilaaluudhaan jechaadha. Isinis mana keessanitti daa'imman keessanii wajjiniin lakkoofsa akkasii kana wal jala fuudhaatii ilaalaa. Sababiinsa baay'ee barbaachisaa, namatti tolas. Ijoolleen Oromoos yeroo hundumaa waan gochuu dandeessan kanarratti gadi taa'aatii tilmaamaatii mari'adhaatii waliin hojjedha. Nu gargaara, nuuf ta'a, ani nan jaalladha kana. Kun jechuun akka salphaatti ijoollee keenya erga barsiisuu, namni guddaanis akka salphaatti wanta salphaa tokko sammuusaa keessatti yeroo ilaalulleen kun akkamittiin akkas ta'e jedhee gaaffii of gaafata jechaadha. Yeroo sana sammuun isaa kan isa bara ijoollummaa isaatti dagatee darbe isa yaadachiisa jechuudha. Lakkoofsa kana asii oliif asii gadi ilaala. Isa kanaan immoo marsaa lakkoofsa Oromoo jennee maqaa itti baafna jechaadha. Marsaa lakkoofsa Oromoo jennee maqaa itti baafna. Marsaa lakkoofsa Oromoo jenna jechuudha. Isa kana egaa jedhaatii barreessaa. Waan feetan jedhaa barreessaa. Ijoollee Oromoo isinin jaalladhaa, isin amma rarfadhaa, ulfaadhaa, fayyaa ta'a. Isinii galeera warri aga ammaatti beekin kun marsaa sirna gadaa Oromooti jechuudha. Marsaa sirna gadaa Oromooti jechuudha. Marsaa sirna gadaa Oromooti. Odaan immoo mallattoo keenya jechaadha. Odaan mallattoo keenya. Ulfaadhaa galatoomaa. Isinin jaalladhaa. Ijoollee keessan shaakalsiisaa. Namni gurguddaanis ofii keessanis shaakalaa. Rakkoon qabu shaakalaa. Maali yoo shaakaltan? Maal rakkina qaba? Maal sammuun nun xaaxa'u? Waan kun gaariidha. Eenyumaafuu wanti kun barbaachisaadhas gaariidhas. Itti amaneetanii kanan kana isiniin jechaa jiru. Itti amane dhugaan isiniin jedha itti amaneen jechaa jira kana.